بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا وردفتوتا ميديا نور الرس أكما برتامي كيسما قبرئي إسني ديات نجر أزمان جالالا في كبني كنا بكا جرتاني تسنا كقبو جتا أكما برتامي كيسما كنا وجين ترتي غاري تاسفنا كيسما كنا راس وان هدوا كبرتن أبدي قمنا مدنو في مطعنو إساني نوف قوداني إسا ولين ترتي تاسفنا يرو غاري سنين جنة مي وامج ميديا نور وامج كبجا أواتني وامج جاللا أواتني نور فوكيسني بقرا ميديا نور إدون سنين قالتي فانا أنا أدفو سنين جنة أنا أدوفو بقى سنين اللي قالتهما وشفادا أنا اللي بقى تنقمد أجرك أنا اللي أرجع لي أصفه أكو مساني وتوكو توكو ibsuu yookaan wanta irraa baratamullee waa ta'u dubbachuufuu carraa kanallee argadhee as dhufuu kiyyaafillee alhamdulillahi isinillee baay'ee galatoomfadha rabbiinillee akkasumas baay'ee galatoomfadha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Tole barakallahu fiikum balinkiya keessummaan keenya eenyu fi eessarraa akka jedhu mee afaanuma isaanii irraa haa barannu mee eenyu isiniin haa jennu eessarraa? Ani Mariyamaa Hirphoo Saamii jedhama. Maqaan kiyya Mariyaam Hirphoo Saamii yeroo jedhama. Dhalattuu Ajjee Siraaroodha. Akkasii ka Arsii Lixaa jechuudha. Tole bareedaadha maashaallaadha. Mee gaafiin jalqabaan sin gaafadhu waa'ee keessanirraa mee naaf hima? Haala kamiin quraana akka barattan waa'ee quraanaa barnoota keessanirraa naaf hima? يعني قرآن الحمد لله عمري دائما ما إرجع وفرق قرآن ما أرجع عمري دائما ما رابر لي قرآن الحمد لله رب العالمين أبلي سكيته نبرسيسه إسرة برات أتوري روجا بابا كيستي برات لي قرآن خانك ختمه إيجا ختمه كأي أكو مساني حفظي إيجالي حفظي لي يروم بابا كيست أكسمن تمره الحمد لله رب العالمين قرآن وانت أن هجا داتتي كلاس حفظي تمره إجان فيت إيجاسي أملي حفظي لي تمره وانت أنجري أشتي رابه هنجرو مالي جنان قرآني يروك منو دابتو هنقبو قرأمو قبا أددما حرف حفظنين أددما قرأنين أددما التنسلاتنيني نور اللي إفن يعني جمتشوني اللي جريني كن جمتشو كيس جراتو كان كيف أرقا ديمتا أددما قرآن كان قرأتون بكم سيسي دبلما ديما أددما قرآن كان قرأتون بقى إدو يعني إدو جمتشو تيتي yeroo hundaati gammachuutu sitti dhagahama kanaaf jecha an yeroo kamiinuu alhamdulillahi rabbil aalamiin qur'aanaan adda ta'ee hin beeku baay'ee qur'aanaan adda ta'ee hin beeku yeroo takkaayyuu qur'aanarraa bulee hin beeku xiqqaatee ittiin salaata xiqqaatee halkan yeroo dhabellee halkan yeroo irraa godhadhee wadhakkaa isaatiillee haa ta'u dadhabee daqiiqa 20 haa ta'u irraa fudhadhee qur'aana kana muraajaa godha. دوبت دي لالا واحد راهو برتا أدد قرامون إني هم بريدا أدد قرامون إني إنما جمعت شيء وانت إف راها الدنيا دي في آخراتي كان أفجت عن قرآن هيرو كمينو الحمد لله رافق عليهم بيهو نارجع أفجت شو دوهن تيني يعني أن إدوان قرآن قبضتو الحمد لله والآن وانت إف كناف أدي حالة كناني قرآن بردي قرآن نجالتا الرئيس من الكوفة جرتا أمس تمرتي جرتا جتة ونتي تمرة جتة ونتي أدي راب دينجرتو عنقلبون تجرتو قرآن ولينا كجراتو لا كانت إنه يساجرتو بارك الله فيكم ربين سي على فيسو سينجنا ربين فامي دينو في سيفا كنو نفسهم دكنا فو حاكنو جنة إن شاء الله ربين على سني على فيسو جاهن برتوتا كم قرآن برجو كنا كيست يوكاني مو برتيسو كيست dubartoonni qur'aana baratu keessatti silaa ol aanaa ta'uu ture haa ta'u malee gadi bu'aadha nu biratti qur'aana baratuun isaanii gadi bu'aadha. Seenaa keenya waliin madaalu jedhama.
qur'aana baratuun ol aanaa ture maaliif haati ilmaan guddiftu isaanii qur'aana ilmaan ofii diiniin baasuuf ga'een isaanii ol aanaa odoo ta'ee baay'een hawwa eessatti illee addunyaa tana guutuu gubbattu ga'een dubartoota qur'aana baratuu keessatti ol ta'ee aalimni illee asirraa jammarama mana keessaa jammarame mana keessaa jalqabamee baratama waan ta'eef uduu ga'een qur'aana baratuu dubartoota irra caalee argamee baay'ee natti tola aalimatu isii keessaa baha waan ta'eef mana keessaa aalima baafti waan ta'eef ga'een qur'aana dubartoonni baratu irra caalee argamuu qaba. Qur'aana barachuu qofaa oduu hin ta'in hiikkaa isaallee hadiisa rasuulaallee alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf qur'aanni baratamuu qaba hin ulfaatu fedhii barbaachisa. Fedhii barbaachisa malee qur'aanni hin ulfaatu akkuma rabbiin jedhe walaqad yassarna alqur'aana lidhikri fahal min muddakir akkuma rabbiin jedhe san rabbiin qur'aana yoo abbaan fedhii hin qabaatiniin ala yoo abbaan fedhii qur'aana baratuu qabaate isa barsiisa hin jabeessine jedhe rabbiin qur'aana eenyutu hin jabeessine fedhiitu dhabame malee akkas. Tole faayidaan qur'aana barachuu anaafis haa ta'u isiniifis haa ta'u namoota biroo kan hordofaa jiraniifis haa ta'u ilma namaa kamiifuu faayidaan qur'aana barachuu maalidha? Qur'aana barachuu faayidaa nuu qaba moo akkanumaanii ka baratullee akkanumaan barata ka dhiisallee akkanumaan dhiisa? Qur'aanni yoo baratame isa baraterra miidhaa akkamii geessa? Faayidaa hoo kan akkamii geessa? Tole bareeda. Qur'aanni ka qara'amu faayidaan isaa hammana jedhamee haddiin isaa hin beekamu. Muuziqaanyaan kamiyyuu yeroo muuziqaa caqafatu sinsinnaa'ee jijjiiruu danda'a. Qur'aanni rabbii ayata takka guyyaa guutuu caqasaa ooltee sinsinneessu sinsinniin qabu qur'aanni rabbii himmi aaya yeroo hundaa jecha haqaati waan ta'eef rabbal aalamiin irraa bu'e waan ta'eef jireenyi keenya hundi qur'aana keessatti murtaa'e keessa jira wanti nu keessa jiraannu hundi qur'aana keessatti wal gaheera waan ta'eef qur'aanni rabbal aalamiin irraa rabbii tokkocha irraa bu'e gara nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kanaaf jecha qur'aanni barumsi isaa ifnana sii dabala barumsi qur'aana qajeelluma sii dabala barumsi qur'aana yeroo kamiinuu ati yeroo qur'aana qaraatus gammachuu keessa jirta ufi amanamummaa keessa jirta jechuudha. Qur'aana jechuun nuura jechuu ifnana jechuu dostoora addunyaa jechuudha. Hatta faranjiin maan isaanummaan gara wanta wahii barbaadanii yeroo dhaban gara qur'aana deebi'anii qur'aana keessaa argatan. Kanaaf qur'aanni jireenya ilma namaatu keessatti hundaaya ka duniyaatiif ka aakhiraallee. Akkuma rabbiin jedhe qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin laa shariika lahu. Jireenyi kiyyallee duutii tiyyallee rabbii tokkochaaf akkuma rabbiin jedhe salaanni kiyyallee. Kanaaf jecha qur'aanni faayidaan isaa duniyattillee qajeelluma aakhiraattillee jannata. Namni qur'aana qara'e nama kamiinuu waliin dhabu. Nama kamiinuu wallaalallee haa ta'u beekaanis makkalallee haa ta'u qajeelaanis namni qur'aana beeku. Amalli kenna uduu qur'aana fakkaate baay'ee natti tola. Amalli nama kamiyyuu qur'aana baratee baratuu qofaa odoo hin ta'in rabbiin nama huruufaa fi huduuda isaa eegu rabbiin nu haa taasisu baratanii akkaataa ittiin baratan adeemsa qur'aanaatiin uduu deemne uffannaa keenya keessatti nyaata keenya keessatti jireenya keenya hunda keessatti akka qur'aanni jedheen uduu deemne eenyuun hin dhabu. Eenyuun waliin dhabu rabbiin takkaayyuu argamu addunyaa tana gubbattu umuman akkuma walii galaatittu uduu qur'aana